Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya allalisee odaajootii oduu har'aaf qabnuun isiniif dhiyeessa. Oromiyaa kibbaa magaalaa Mooyaaleetti tarkaanfii agaaziin fudhateen lubbuun namootaa darbee hedduun madaa'aniiru. Maddeen keenya akka ibsanitti tarkaanfii agaaziin bakka Shawaabar jedhamutti bitootessa 15 bara 2018 fudhatteen namooti 10 ajjeefamaniiru. Ajjechaa diinaa kanaan namooti gara 35 ta'an immoo akka madoo ta'an beekameera. Ajjechaa kaleessa uumirraa ka'uun lubbuu ofiif sodaachuun ummati 10,000 caalu gara daangaa keenyaatti godaanuun beekameera. Waraani wayyaanee immoo ajjechaa kana raawwachuu amaneera. Ajjechaan gara jabeenyaan namoota nagaa irratti raawwatame kun akka ibsa wayyaaneetti odeessa dogoggoraatiin kan fudhatameedha. Kanneen ajjeefaman keessaa irra jiriin Oromoo turan. Gosni biraas kan keessa jiran ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaa Mooyaalee akka jedhanitti dilbata kaleessaa namni 2 raayyaa wayyaaneetiin ajjeefamaniiru. Gama biraatiin tarkaanfii waraanaa wayyaanee kanaan kan rifatan jiraattonni magaalaa hedduun gara keenyaa gombootti baqatanii akka jiran beekameera. Jiraattoti gama keenyaatti baqatan kunneen akka gabaasa keenyatti himanitti haleellaan wayyaanee hedduu isaan rifaasise. Bal'ina isaa dhaabasaatu qindeesse. Gochaan gara jabeenyaan guutame kan wayyaanee kun uummata nagaa duwwaa miti kan galaafate. Uummata nagaan qeesaa keessa jiraatu kumootaan lakkaa'amanis qeerraa godaansiseera. Keenya jirra amma keenya naannoo seesi jedhamti jirra. Kaleessa galgala sa'aatii 11 walakkaa biyyaa ba'an. Kanneen qeesaan irraa baqatan kun akka himanitti gochaa wayyaanee ammallee hedduu isaan rifaasisaa jira. Yeroo wayyaaneen dhufte sanatti akka billaachaatti qabanii qee keenya keessatti nu ajjeesan jedhan. Sodaa keessa dabarree mana seentee akka billaacha wayii ajjeessu akkasiin nu rukutaa turte. Kan man kee jirullee alga jalaa fuudhaa, kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa. Da'ee bakka mana yaala kan namni itti jirutti bakka sanillee ilaa nama ajjeesse turte. Yeroo ammaa kana gara 10,000tti kan tilmaamaman uummanni Oromoo naannoo Mooyyaalee jiraatan qeesaanii dhiisanii gara keenyaatti godaananiiru. Ijoolleef dubartoonni godaansa malee filannoo biraan qabne namoota beekan biratti godaanan. Godaansichis kan battalaa waan ta'eef akka duwwaa qeesaanii fi mana isaanii dhiisanii ba'an. Yeroo ammaa rakkina guddaaf saaxilamanii akka jiranillee oduun kun ibseera. Jiraattonni akka nutti himanitti yeroo ammaa kan isaan gargaaraa jiran uummata keenya kan ollaa sana jiranii fi garaa laaffina qabanidha. Nyaata bakka uummatumatti akkasumatti gargaarsumaaf nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Uummati kun rakkoo hedduuf saaxilamee waan jiruuf uummata addunyaa akka birmatuuf illee gaafataniiru. Uummati kun ammallee kan dhaaman waan dandeessaniin mootummaa kana nurraa kaasaa jedhan. Yoo dandeessanii humni qabdanii mangisti kan akkasiin nurraa buusanii akkasiin gaafatu. Addi bilisummaa Oromoo ajjechaa uummata Oromoo Mooyaalee irratti raawwatameef mootummaa Itoophiyaa yakke. Abaa'oon ibsa bitootessa 10 bara 2018 baaseen mootummaan Itoophiyaa yakka waraanaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiruuf gaafatama seeraa jalaa hin ba'u ittiin jedhe. Addi bilisummaa Oromootti dabaluunis yakka waraanaa mootummaan Itoophiyaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ittisuu fi xiqqeessuuf uummaticha wajjin ta'ee wareegama feesisu hunda akka baasu hubachiiseera. Gaaffii bilisummaa saba Oromoo mirkaneessuufis qabsoo itti jiru firiinsuudhaan alatti filmaata biraa kan hin qabne ta'uu Abaa'oon hubachiiseera. Sudaan kibbaa akka miseensa liigii Arabaa taatu gaafatamte. Mootummaan biyyattii akka ibsatti gaaffichi ifatti dhiyaatus liigichatti makamuuf dhiisuu irratti murtiin kenname hin jiru. Sudaan kibbaa Sudaaniin adda osoo hin bahin miseensa liigii Arabaa turte. Bara faranjootaa 2011 Sudaanirraa of dandeessee eega foxxoqxe garuu murtoon kan mataa ishee ture. Sudaan kibbaa miseensa biyyoota bahaa Afrikaa fi gamtaa Afrikaati. Liigiin Arabaa bara faranjootaa 1945 kan hundaa'e ta'uu beekamaadha. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu asumarratti xumuraa nagaan nuuf tura.
Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Bitootessa 10 bara 2018 mooyyaaleef naannoon ishii dhiphuu keessa seenanii jiru. Naannoo tukaan marsa tukaa sun addukeesbaata uummata Oromoo tarkaanfii inni fudhateen warri aaranii uummatee nagaan furachiisu magaala keessatti rasaasaa rukutanii nama gara 13 keessanii jiranii. Tarkaanfii guyyoota lamaan darban jechuun bitootessa 8 fi 9 bara 2018 waraanni bilisummaa Oromoo naannoo zoonii kibbaa keessa socho'u fudhateen akka malee kana leelaman waraanni wayyaanee asiif achi fiiguu waan haaraa miti. Haala kana guyyuu argaa kan jiran jiraattoti naannoo amaluma isaaniitti jedhanii jiruuf jireenya isaaniitti fufan. Keessaayyuu kanneen akka Tamaam Nageessoof kan dhaloota baratanii boruuf abdii biyyaa ta'an biqilchuu fi guddisuun jiruu guyyuu ta'eef danqaa hin turre. Tamaam Nageessoo dhalatee kan guddate Arsii Ba'aa Onaa Leemmuu fi Bilbilootti kan argamtu magaalaa Saaguree keessatti.
Dirqama hojii fi ogummaa baachuuf immoo gara Oromiyaa kibbaa Mooyyaleetti kan argamtu mana barumsaa Maddoo Miigoo erga dhufee bubbuleera. Barsiisaadhas Daareektara mana barumsichaatis. Barumsaan warri wal beekan barsiisaaf kabajaa guddaa qaban. Barsiisaa tamaamiin kan mudate garuu warra barumsaafis beekumsaafis kabajaa qabaniin turre. Namoota akka bineensotaa bosonaa guuramanii akka sagalee Oromoo ukkaamsaniif leenjifamanii bobbaafaman humnoota agaaziitu itti dhufe barsiisaa tamaamitti. Akkumatti himamettis barsiisaa tamaam kan Oromiyaan waggaa dheeraaf qabeenyaaf beekumsa irratti obbaafachuudhaan lammii wallaalummaa keessaa akka baasuuf guddiftee geessifatte karaa tambisan. Barsiisa tamaam nageessoo akka waaqa. Barsiisa alaama dura bu'aa mana barumsaa juuniyerii tokkooti. Bakkuma hojiiti dhimma hojii irratti marii wayiirraa tureeti sa'a 6 irratti yoo ba'u aspaaltima irratti raayyaan waraanaa Itoophiyaa itti dhufaatee ajjeese. Uummatni rakkoon erga kunini uummatun nagaan hojii ofii hojjetatu uummatun daldalu hojjetaa mootummaa fa barsiisaa fa kaman barumsaa dhimma barnootaatiif deemee barumsaa galuu jiru fa'aadha. Rasaasti adda isaa fi laphee isaa irratti roobsame akka hafuura daqiiqaa tokkoof miti sekondii tokkoof fudhatuufillee yeroon kennineef. Agaaziin magaalaa Mooyyaalee bakka Shawaa Barri jedhamutti dhukaasaa fi rasaasa akka bokkaa walittaansuun roobsiteen lammiileen nagaa akka tamaam nageessoo fa'aa gara 50tti dhiyaatan kaan isaanii battalumatti ajjeefaman kaan isaanii madoo olaanoo waan ta'aniif hospitaala olaanoo akka deemaniif ergaman kaan isaanii immoo hospitaaluma naannootti wal'aanamaa jiru. Yaa dargaggoo motoriidhaan dhaabsisanii inni bu'ee jennaan isaan nama lama tokko biraa baqatee kaan immoo rasaasa achuma rukutanii achirraa kaaniiti akkuma jiritti olla irratti dhukaasa jalqabanii achirraa ka'eeti olla hunda kaanii namootni mana nyaataa gurguruu jiran namootni suuqii isaanii shaqaxaa gurgurachaa jiran namoota daandii deeman akkasumatti rasaasanii hadhaniiti kawanni godhan. Kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti ilmaan Oromoo nagaan kan meeshaa tokkollee of harkaa hin qabne kan nagaan baanii galuudhaaf abbalanii turan gara 50 ta'an battalumatti irbaata rasaasa agaazii ta'an. Kakaleessallee tokkollee mucaan ka OVR duyaan walitti nam kudhanii kakaleessa garuu kariifatti hojjamee amma dhaqqabsiifnee galuu jira nama afurii. Tokko bichaas gara gurmuu kana faaruu futametti xiqqoo waan malee kaanii cabaa waan ta'eef akka lubbuu dhibiin jiran. Lammiileen nagaa akkuma tisiisaatti naatoo tokko malee arcaafaman. Hospitaalli magaalichaas ta'e manneen yaalaa naannoo sanaa reeffaa fi madoodhaan guutaman. Magaalaan Mooyyaalee battalumatti dhiigdi keessa dhangala'ee magaalaan sun shororkaan shii jijjiiramee uummatis gara lixu dhabee kaan gara biyyaan baatti kaan gara bosonaatti godaanuu qajeele. Kanneen ijaan argan waan naannoo sanatti ta'e arganii nutti himan dubbachuufillee sagaleen isaanii ni kirkira ture. Kan man kee jirullee alga jalaa fuudhaa kan qa'ee kee jirullee qa'ee kee fiigaa ga'ee bakka mana yaala kan namni itti jirutti bakka sanillee ilaa nama ajjeesse ture. Fayyaan kan nu abban wadanii nu balleessanii kun oreessee cufti diidii kun cufti doonee nu dhaba'uu jirani. Akka warri ijaan argan nutti himanitti haleellaan kun marti kan mudhiidhaa olitti xiyyeeffatamee laphee yookaan immoo adda yookaan immoo mormarratti raawwatameedha. Namni daqiiqaa dhiisii sekendii tokkoof iyyuu
rukuttaa akkasirraa akkan turre beekamaadha. Kanneen akka hiree tahee irraa afanis akka wal'aansan arganneef agaaziin itti marsee eegaa akka ture himame. Isa caalaayyuu warra madaa'anii lubbuun keessaa ba'uudhaaf wixxifachaa turan itti fixi lubbu keessaa baasi jedhanii warri ajajaa naannoo sanaa yeroo dubbatan akka dhagaye namni achitti ijaan arge yeroo nuti bilbilaan dubbifne nutti himee jira. Kan agaazii aleele waraana bilisummaa Oromoo ta'uu ummati naannoo ni beeka. Agaaziin immoo ijaa ba'uuf ummata nagaa lafarraa fixxe. Aleellaa kanaan Oromoo qofa miti kan dhume. Sabaaf sablammoonni naannoo sana jiraatan hedduun illee miidhamaniiru, kan ajjeefamaniiru. Tarkaanfii agaazii kana booda ummati kumootaan lakkaa'amu daangaa ce'ee gara Keeniyaatti baqateera. Kaan immoo bosona naannoo keessa seenanii dhokataniiru. Haati ilmoo qabattee, jaarsi maanguddoo ulee qabatee otoo adeemuu ijaanis mul'ateera. Baqannaan maanta kuro gaamboo shaggarree gaamboo jirra. Nyaata bakka uummatumatti akkasumatti gargaarsumaaf nyaata ofii manaa qabatan saniin nu gargaaran. Waan nyaatan hagammaa wanti nu gargaaran hin jiru. Qarshiin asiillee bakka nu dhufnetti qarshiilleen hin dalagdu. Achi booda bakka booranum jiru ta'ee nyaata isaaniitiin nu gargaaru jira. Namni akka jiruun gimmaashi mana barumsaa bulee gimmaashi nama beeku firi isaanii burbulee kaan akka jiruun bakka adiraasha wayii bananii man barumsaatti eebbulan. Kun hundi wanti inni abbalee raawwatameef waan tokko akka abjuu fi hawwee wayyaanetti ajjechaan akkanaa godaansa akkanaa hiiktisaa tokkuma. Uummata Oromoo qabsoorraa jiilchanii deebisuudha. Kun garuu abjuu wayyaanotaati malee dhugaa ta'uu hin danda'u. Ajjechaan akkanaa addunyaa kanarratti biyyoota hedduu keessatti raawwateera. Mootummoota abbaa irree hedduutiinis raawwatameera. Kanneen Afrikaa kibbaa bitan gochaa akkanaan gara jabinaan guutame lammii irratti yeroo raawwatan qabsaa'onni Afrikaa kibbaa qabsoorraan deebine. Har'a hiree argatanii mootummaa kan yaabbatan wayyaanonni bara qabsoorra turan ajjechaan akkanaa isaan irrattis raawwatamuun kan beekamu. Kunis uummata Tigraay qabsootti jabeesse malee akka hin dhaabne beekamaadha. Kanaaf uummati kamuu du'a sodaatee du'a waliin hin jiraatu. Yeroo duutiif ajjechaan mana nama hundaa seenu namni martiyyuu aangomee du'a irratti finciluunsaa waan hin oolle. Uummati Oromoos qabsoo bara baraan gaggeessaa turee fi aarsaa olaanaatti baasaa jiru kanatti xumura gochuuf akka dhiyaate beekamaadha. Gaafni namni kenna hammeenna jalatti kufe gaafa garbummaa jala kufe sani wanti amma argaarru kun adadumatti sochootuun amalli jaraa mul'ataa deema. Amma waan Oromoo irra ga'uu miti. Wanti Oromoo irra ga'u kanaa oliiti. Amma bakki irraa dhufne bakka ittiin waaqatan jechuudha. Duuti sanii olii hin jiru. Waggaa dheeraaf nu hin jirru ture. Addunyaa kanarratti maatii addunyaa kana keessa hin jirru. Maqaan keenya hin jiru. Duuti kan hundumaan rabbis nama jeetaa sun laafa. Nu amma du'a keessaa deebineeti nama jenneef namni hedduun ammoo annama jechuurra. Adaduma namni keenya namni hedduun annama addunyaa kana keessatti bakki naan mala. Anillee akkuma kan kee nama ati gooftaa kiyyaa miti. Biyya kiyya irratti anatu abbaa ta'a. Yoo na keessa jiraachuu barbaadde akkuma amala kiyyaa si jiraachisa. Haa ta'u akka durii sana afaan biraa dubbatu, aadaa biraa hordofu, amantii biraa hordofu, maqaa biraatiin waamamu qabeenya kan kee kana natti fayyadama. Atashkarii isa jiraachuu suni gahee jedhee uummanne. Gahee yeroo jennu adaduma ati gaheen kun baay'ataa deemuun isa ajjeesan jechuudha. Wanti amma argitu kun malkata akka dhibeeti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa dhibe. Maaliif handhuura isiirra jirti. Handhuura waan jirtuuf adaduma wanti handhuura isiirra jiru kun sosocho'uun rakkoo godhatti. Kanaaf yeroo rakkoo godhattu ri'aaktii gooti. Itoophiyaan amma yeroo ati sochootu ri'aaktii gooti malee yeroo kaan maatiin gooti. Nu jabaachuun isaanii kun jabeenya qabsoo kennaa.
Yoo itti fufnee gara bilisummaa deemnu namni nurraa dhumatu amma hittumata jenna malee namni nurraa dhumanne yeroo amma xayyaaraan faqaanii nu gaantu yeroo amma kaanii nu summeessu summi gugurdaan naqanii bishaanitti ta'ee waan adda addaatiin naqanii wanti namni hin goone hin jiru waa'ee garbummaa kana duubatti deebitee olaalte. Dhugaadha Amboo keessattis ajjeechaa akkasii raawwataniiru. Naqamtee keessattis ajjeechaa wal fakkaatu raawwatanii jiran. Gimbii keessattis akkasuma. Magaalaa Dambidolloo keessattis ajjeesanii haadha reeffarra teessisaniiru. Calanqoo keessattis qonnaan bultoota ooruu isaanii keessa hojii guyyuu hojjechaa jiran irratti rasaasa roobsuudhaan lubbuu namoota hedduu dabarsaniiru. Shaashamanneettis akkasuma gocha akkasii raawwataniiru. Mooyyaaleettis kan raawwatame waan addaa miti. Ajjeechaan akkasii kun garuu gumaan otoo hin bahiifin kan hafuu miti. Gumaasaa kan baasan deeggartoota mootummaa wayyaanee, hoggantoota mootummaa wayyaanee, gargaartota mootummaa wayyaanee, basaastota mootummaa wayyaanee fi jala deemtota mootummaa wayyaanee akka ta'an eenyumattiyyuu ifaan himuun barbaachisaadha. Ummati Oromoo nagaa jaalata. Nagaaf dursa waan kennuuf waan hedduu obsaan dabarsa. Obsi kun garuu kan bara baraan jiraatu miti. Obsis daangaa qaba. Har'a golee Oromiyaa mara keessatti gaaddidduun dhumiinsaa marsaa akka jiru hubatamaadha. Ummata Oromoo garuu dhumaatiin kun yeroo raawwatamu calliseen ilaalu. Gatii dhumaatii kana warri baasuu qaban adda baafamanii waan beekamaniif hojiirra oolchuun salphaadha. Kan ittaanu boo'ichaan otoo hin taane gochaan gumaa lammiilee keenyaa deebisuudha. Imimmaan aayyoo keenyaas qoorsuudha. Yeroon kun yeroo ammaati. Yeroon saas ga'eera. Ummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiraatan waan qaban mara qusannaadhaan qabanii bobbaan oolle kanaaf itti seenuun isaan eeggachaa jira. Wanti ummati keenya godhuu qaban hedduudha. Bakkayyuutti humna diinaa laamsheessuun hojii jalqabaati. Kan qabsaa'otaa fi ummata Oromoo immoo jabeessuun kan ittaanuu fi kan barbaachisu. Mirga ummata keenyaa, qabeenya ummata keenyaa eeguuf kunuunsuunis yeroo ammaa kanatti waan fardii barbaadamu. Waraanni Oromoo waan jalqabe jabeessee itti fufuu qaba. Kan ammoo akka itti fufuuf ummati Oromoo waraanicha hidhachiisuuf nyaachisuu irratti jabaatee hojjechuutu irra jiraata. Dhugaadha Oromoof dubbachuu fi dhaabbachuun yeroonsaa amma ta'uun eenyumaafuu ifa. Miidiyaan Oromoo martis xiyyeeffannaan isaanii waraana ummata Oromoo irratti labsame aggachuu fi deebisuuf wal'aansoo godhamaa jiru kana bira dhaabbatanii sagalee ummataa dhageessisuudha. Ummati Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tarkaanfii barbaachisu fudhatee injifannoo barbaachisu harkatti galfachuudhaaf hojjechuun akka sarra jiru miidiyaan Oromoo jajjabeessuu qaban. Dhugaadha qabsoon ammaan booda godhamu wareega caalu kan nu baasisu ta'uu mala. Sanaaf qopheessuun barbaachisaadha. Yeroo isaa garuu gabaabsuu fi dheeressuun nu harka jira. Yoo yeroo isaa gabaabsine wareega ulfaataa nu eeggatu xiqqeessuu dandeenya. Warri si garboonfatu kunniin yeroo wanti nama ajjeesuun jabaataa deemu akka biraattis ajjeesuu jalqabu. Kanaaf anaaf akkitti ilaalu namni miiliyoonii 50 miiliyoona 5 waa himatuu hin qabu. Anamma yeroo deemee waa'ee dippiloomaasii kan hojjedhu laafos Oromoon yoo waan biizinasa isaanii waliin yeroo haasa'u lakkoofsa hime malee miiliyoonii 50 waan miiliyoona 5 himatuu hin qabu. Kanaaf qabsoo ofii jabeessee karaa adda addaatiin waan isaa danda'e bakka jiru eenyummaa ofii kabachiisu. Akkaawuntii kanallee amma rakkoo jiru. Akkaawuntii kana jijjiiruun qabdu maaliif yoo akkaawuntiin kan qajeelaa hin taane wanti ati hojjettu martuu akkaawuntii biraatti gala jechuudha biizinasa biyya faranjii kana. Kanaaf akkaawuntii ofii kana eegee
hojii ofii qajeelatti hojjetee adeematti fuun jarri maraachuu isii bilisummaan ta'e dhiyaachuu hin teessin. Har'a saatii dhimma kanatti dubbataa jirrutti lammiiwwan keenya biyya isaanii qeesaanii fi jireenya isaanii irraa buqqaan manaa fi araddaa namaa keessatti rakkachaa jiran. Isaan kan kana taasise dhugaa isaaniitiif dubbachuu, haqa uummata ofiitiif falmachuudha. Uummata qe'ee namaa keessatti buqqa'ee jiruuf wanti goonu keessaa tokko bakka jirrutti sagalee isaanii dhageessisuudha. Kanneen danda'an immoo waan danda'aniin birmatanii akka isaan dandamatan gochuudha. Uummata keenya bakka adda addaatti miidhaman gargaaruun akkumatti jirutti ta'e qabsoo isa jalqabaa qabsoo bilisummaa Oromoo akka inni dafee galiisaa ga'u hojjechuun immoo hojii barbaachisaa fi fardiidha. Yeroo kamiyyuu qabsoo bilisummaarraa wanti nu dhaabu yoo qabsoon Oromoo galiisaa ga'e qofaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Aga qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa hin geenyetti qabsoon bilisummaa eegalame ololaan isaa ta'uu reebichaan ajjechaan isaa ta'uu doorsisaan akkan dhaabbanne akkuma kaleessaa har'as bakka jirrutti tokkummaan agarsiisuutu nurraa eegama. Kanammoo uummati keenya ammallee otoo ajjeefamuu kan dhaamaa jiruudha. Ammas uummati keenya mooyyaalee kan himachaa jiru bakka fedhetti iyyuu ajjechaan kamuu jiraate qabsoo jalqabame itti fufuu malee furmaati biraa akka hin jirre kan hubachiisu. Uummati Oromoo akka sanyii dhala namaa kamiyyuu biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti saba Oromoo ta'ee dhalatee walqixxummaan sabaa lammii kamiyyuu kan eegamuuf malee sabi bicuun cunqursitee gannaganaan bulchaa booda cunqursaa jedhatti hin bullu bilisummaa kan argannu qabsoodha. Lammii keenya Oromiyaa guutuu keessa wareegamaa jirti, buqqifamaa jirti, madamaatii keessaa ba'aa jirti, qabeenya keenya dhabaa jirra, jiruu keenya dhabaa jirra, sabummaa keenya wareegamuu jirra. Wanni nu ammaan booda jechuun jirru guutuu uummata Oromoof ka addunyaarra jirtan ka Oromoo hundi deeggarsa qabsoo uummata Oromoo keessaa alaatti illee cimsitanii qaama barbaachisu hiitanii wanta uummata keenya waraanaaf barbaachisu akka nu qopheessitan. Qabsoon Oromoo gaafa Oromoon gabrummaa jalatti kufe eegalame kunoo adeemee dhaloota dammaqsee addunyaa mara keessatti aanga'ee mul'achaa jira. Qabsoon kun malakkanni yookaan mallattoon inni agarsiisaa jiru bilisummaan Oromoo dhiyaachuu malee gabrummaan jabaachuu miti. Bilisummaan Oromoo ammaan tana dhiyaatee jiru kun akka dafee galiisaa ga'uuf ammallee qabsoo keenya daran jabeessuun barbaachisaadha. Bilisummaan waan namni kamiyyuu barbaadu dhibee nama kamiifiyyuu qoricha waan ta'eef bilisummaa kanarraa dheessuun hin barbaachisu. Namni kan dheessuu qabu gabrummaadha malee bilisummaa miti. Bilisummaan gara fuulduraatti dhalli namaa walqixxummaan kan keessa jiraatu ardaa nageenyaa, ardaa badhaadhinaa fi ardaa fayyinaati. Bilisummaa kana jabeessuuf ammas qeen bilisummaan keessatti gaggeeffamu akka ho'ee miidhagu gochuun qabsaa'ota haqaa fi bilisummaarraa eegama. Dhugaadha, qabsoon keenya wareegamtoota akka barsiisaa Tamaam Nageessoo yeroo malee karaatti hafan hin deebisu. Kanneen akka Tamaam fa'aa karaatti hafuuf jiraniif garuu qoricha gaarii akka ta'u shakkiin hin jiru. Qabsoon keenya gumaa gootota keenyaaf baasuuf tarkaanfii qajeelaa fi wayitaawaa yeroon itti fudhachuu qabu yeroonsaa ammuma ta'uu qaba. Ammaan booda boo'ichaan yeroon dabarsinu tokkollee hin jiraatu. Ammaan booda daqiiqaaf sekondiin nu bira jiran marti gumaa gootota keenyaa hojiidhaan baasuudhaan bilisummaa barbaadamu sana harkatti galfachuudha. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.